Andu'aalem Gosaa miyyoo dhiyoon tana bilillee jee sirba isaa keessatti faarsisanii seenaa isii guutuu arraan tana kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Dura irratti isiin bilillee jechuun dubartii waggaa 12 bara 1824tti Aggaaroo keessatti Jimmatti dhalatte yoo taatu biyyi teenyaa fi Afrikaanonni karaa gabraatiin karaa alatti fe'amaa waan turanii jecha biyyi teenyaas weerara guddaa keessa waan turte jecha isiinis weerara saniif saaxilamte jechuudha. Obboleeyyiin dhiiraa jahaa fi dubara takkaa wajjin kan dhalatte yoo taatu isiinis sababa walollee adda addaa biyya keenya keessa ture jecha obboleeyyiin isii jahaanutti fi abbaan isiilleen irraa du'anii jechuudha. Erga irraa du'anii booda isiin Itoophiyaa keessaa fudhamte karaa adda addaatiin erga deddeemtee booda karaa Suudaanitti darbamte. Karaa Suudaanitti erga darbamtee booda karaalee kaambii warroota gabraaf gurguramuudhaaf dhufanii karaa Ijiptii keessa jirtutti Kaayirootti fudhamte. Erga Kaayiroo keessatti fudhamte booda immoo Kaayiroo keessa immoo biyyoota warra Faransaayittu achitti yeroo sanii harkaa qabu ture. Erga Kaayirootti fudhamte booda immoo gurbaan biyya Jarman namni mootirraa ta'e tokko dhufee achitti Parammaan kan jedhamu tokko isii inni daawwannaadhaaf dhufee daawwannaalee adda addaa achi keessa gaggeessu kuma dhufeeni daawwannaalee gabraa adda addaa taasisuu dhufee achumaan isii agare. Akkuma agareen isii jaarisitti kufe yeroo san isii waggaa 13 turte. San booda immoo inni waraana isaa ajajee isii tana akka taatan taatitti qabaatee naafita jechuudhaan ajaje. San booda gisee ajaju booda inni waan mootii ta'e jecha fuudhanii geessaniif. Achi booda isii fudhatee karaa biyya Jarman deeme. Ergasii immoo isii san booda karaa barnootaa naqee ergasii isiinis hedduu takka isa jaalatte turte. San booda karaa barnootaa naqee erga barnootaa naqee booda waggaa takka akka isiin qaraatu godhe. Waggaa takka qaraasisee san booda waggaa takkicha san keessatti isiin karaa afaan Jarmanii, Arabiffaadhaa, Faransaayii fi Xaaliyaanii fi afaan Oromoo sirriitti haasa'uu hedduu takka dandeesse. Erga haasawatee booda immoo barsiisaa isiitii wajjin barsiisaa isii barsiisuu sanii wajjin hedduu takka waliigaltee jaalala addaa uumte. Biyya san keessatti hedduu takka fudhatamte. Mootichi kuni bakka deemu hundatti isii tanaaf jalaan hambisu. Jaalala isiitiin biyyoota akka Xaaliyaanii, Filisxeemii, Turkii yeroo deemu hundumaa fuudhee isii jalaan deema ture. Isiinis yeroo sanitti hedduu takka isaa jaalattee turte. Yeroo jaalattu sanittis waloloo fi yeedollee adda addaa isaaf barreessaa turte. Yeedoloo fi waloloo isiin ittiin yeroo sanitti isaa barreessaa turte sanii fi sirboota afaan Oromoo yeroo sanitti isiin jechaa turte sanis barsiisaan isiidha. Isiirraa jechuudha karaa afaan Oromoo kana fuudhee karaan afaan Jarmanitti deebisaa ture. Tanumaa fi tana hedduu gaa bara 1840tti immoo duuti gaa namatti dhufne hin qabduuti hundumattuu nama keenyatti waan dhuftu jecha isiinis dhukkuba sombaatiin qabamte. Yeroo kanatti dhukkuba sombaatiin gisee qabamtu inninis hedduu takka gaddee hedduu takka itti dhagahameeti haakimoota biyya san keessa ni jira jaame hundumaa walitti qabee akka haakimannaa gahaa ta'u kananiif godhe. Ergasii immoo hojii takka dalaguu waan barbaade jechuun immoo hojii sana dalaguudhaaf karaa biyya Jarman magaalaa Berliinitti deeme dalagaadhaaf. Ergasii gisee inni deemu booda guyyaa lama booda immoo duuti sitti dhuftee karaa deemte. Isiinis seenaa akkanaa tana daleette. Innis yeroo dhufu hedduu takka gaddee hedduu takka itti dhagahame hedduu takka boo'ee dabdaabbeellee adda addaallee san booda katabee isiidhaaf achi kaa'aa ture. Nagaan jaaladhee nama biraa jaalachuuf illee hin taa'u jaalaltii dhimmoota irra jirti jee seenaa addaa katabaaf ture. Akkana gaa bitii teenya seenaa kana dalagaa turte. Adda seenaa akkanaa tana galmeessaa turte. Addunyaa guutuu seenaa tana hedduu takka dinqisiifattee hedduu takka bu'eemte addunyaa laansachuu seenaan tuni bililleen mahbuubaan seenaa isii tana fakkaatti jechuudha. Egaa seenaan akkanaa tuni yoo isinitti tolte laayik gootanii obboleeyyan keessaniif sheer godhuu hin dagatinaa. Andu'aalem Gosaa bililleen inni jee faarsee tana fakkaatti.